Waaqayyo maal siif godhe maal dhugaa baate? Waaqayyo waan gurguddaa sadii naa godhe. Isaan keessaa gabaabsee lama dhugaa. Waan Waaqayyo lafa kanarratti naa godhe hojiin hojjetan ture, hojii dhuunfaan hojjetan ture. Baay'ee bu'ee dadhabee baay'ee hojjedha. Garuu oomaan tokko hin jiru. Dhiyoo kana cheerchii kana dhufee as jiraachaa ture. Lafitti sana taa'ee kottaa safarri kun siin eebbisaadha raajiidha. Innaan fiigee dhaqee achi dhaabadde. Gaafa dhaabaddu isaan obboleetti maal hojjettaa naa jedhanii nama biraan jedhu seen callumadee ilaala. Innaan nama dubbanni argeerra modee na dhiisanii darban. Sababii ati dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Na dhiisanii darbanii ergasii immoo hojjetaan as gahaa tokko natti maal hojjettaa hojii dhuunfaan hojjettaa jedhe. Innaan banameera jedhiidhaan innaan naqa sadii banameera jedhii innaan naqa sadii banameeraan jedhe. Innaan achi ture guyyaatu ammas deebi'ee dhufeeni akkaawuntii koo fudhadheeni cheerchii kana dhufee. Guyyaa biraa dhuftee lafa. Ammas jechuudha. Akkaawuntii koraa birrii 25 bichaatu jira. Birrii meeqatu jira? 25. Eeshi. Innaan fudhadhee dhufee maal innaan fe'annaan maal hojjettan buna nagaddaa naan jedhan. Ani buna nagaduu kooyyuu waggaa ga'eera argaan dhiisee irraanfatteen ture. Akkoo buna nagadduu irraanfatteetti? Buna nagaddaa nani calmadee ilaalee ammas innaan isaanoo taa'eeraa dhaqi naan jedhan. Innaan asii deemeen hojii koo jalqabee ji'a torbaffaa gaafa jahaan asii deemee amma gooftaa galatu naa babbane baay'ee na eebbise Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa dhuftee kadhachiifattee akkaawuntii ishee irra kan jiru qarshii 25 duwwaa. Waan hojjettu immoo dagatteetti waggaa tokko ol fixeera erga dhiiftee wanta hojjettu sana dhagaa jirtu. Amma immoo hammamtu irra jira akkaawuntii keerra? Amma naa ji'a lama fixeera amma ji'uma lama bichaan hojjedhee asii duwwaa man deeme birrii 3,000 bichaa akka korraa qaban ture yeroon asii deeme. Amma birrii ji'a lama bichiidha birrii 25 haa ta'e ji'a lama. Harka keessa walitti buusaatii gooftaa galateeffadhaa. Yeroo darbe birrii 25 duwwaa. Har'a garuu isuma 25 sanatu hojii Waaqayyoo dinqii dugda duuba isaatti zeeroo baay'ise. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Akkasuma irruu warri qabdan duwwaa warri qabdan Waaqayyo duwwaa sin qabdan sana irruu sin qabdan sana akkuma kan obboleetti kanaa guutuu godhee borimmoo isintu galataan dhaabata. Siniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf amma jireenya kee keessatti maaltu sitti dhaga'amaa jira? Meerri dhaamsa maalii dhaamta namoota kanaaf? Namoonni akka koo rakkattanii namoonni karaan isitti cufamee utuu hojjettanii utuu dadhabdanii hojii keessan duwwaa kan ta'e gara mana Waaqayyoo kottaa gara raajis kottaa Waaqayyoo kadhachiifadhaa karaa Waaqayyoo furmaanni argamaa jira. Galanni Waaqayyoof ta'u sabi kun Waaqayyoon akka naa galateeffatanii. Sabni kun si gargaara akka inni Waaqayyoon galateeffatu. Mee ililleedhaan sagalee guddaadhaan tooriidhaan Waaqayyoon galateeffadhaa. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Beesha ta'u. Anillee waan dhugaa ba'u tokko waa'ee obboleettii koo Asteerii kanaadha. Amma maqaan koo Waajiraa Yanaa jedhama. Isheen siisterii koo bara 2009 waliin maatii qoramne maatii keessa qoramne isheen carraatii maatii keenya abis hin deebine garuu isa booddee kaatee hojii qonna gaduu jalqabde jechuudha biyyatti jechuudha. Ani immoo dhiisee kan kolleejjii seenee hojii sana hojjettuyyuu ani xiqqoo gabaabsee deebi'ee haasuun barbaadeefuma godhe gara iddoo biraa beddellee bakka jedhamu deemtee waan qabdu xiqqoo waan qabdu harkarraallee fixxee dhiiftee deebitee gara biyyaa dhuftee ammas kolleejjii jalqabu dhuftee dubaafaan jalqabdee ennaan uummata isaa akka hodinaan dhiiftee deebitee jechuudha achi keessaa kolleejjicha jechuudha. Isaan booddee 2010 gara dhumaa Waajiraa jettee ennaan ani kayyatanii gara Addis Ababaatti ol beekan nagada kana nagadaa waan akka bunaa fa'aa kan achitti hin bu'a jedhanii jettee ennaan hin taa'e manni akkamiin sodaattuu haalli karaa ulfaataadhaan jedhan hin sodaadhu Waaqayyo na gargaaraa itti ennaan isa booddee jabaadhu gaammoo bakka addeetan anis bukkee dhaabadheetan waa tokko gaafa isheen dhuftu halkan faachii biyyaa deemuu geggeessee dhufteetu hojjettu 2012 immoo gara jajjaaffaa hojii torbaffaa ani achuma ol galamanii as taa'imman maaruun kun na agamsiiseera jettee ennaan siiyoo yommuu ture ennaan eeyyeeshii bakka haa ta'uu hin deemtee dhuftee asuma balbala kana galtee jechuudha safarma kana ijoollee biyyaa afaan adeemti utuma achi teessu baay'ee mammoo haalli masitti waddate baay'ee mijannee fi ennaan bakka adeemee kadhachiifadhaa jedhaan bifa hojjetti nafee isheen dhuftee isaan booddeetu dhuftee birriin harkaa dhumeera bakka maal wayyaatte ennaan isa booddee waaqosi gargaaraan isheen baay'ee bilbilaa waliin haasofna as gara waldaa raajii rajjee bakka jedhamu balbalu manuma keenya borootaa nannaqaa jette ennaan dhuftee ennaan omaa birrii qabu birrii 25 duwwaa buufala jettee akkuma jedhe haasaa yoolte inni dhuftee
sadhuftee kaaftee waaqayyoos natti dubbateera naaf dhaga'ameera kadhatikos iyyatikos dhaga'ameera ani milkaa'eera yoo xiqqate birrii 20,025 isaa waliin buukee horaa qaba waan ta'eef amma ati iyyuu kottu bara konaan jette jala maan darbe jechuudha. Innaan ani immoo achi bara kan xumuree isa booddee ishee faana dhufee asii kaatee as gara buraayyuutti achi dabartee as naaf jettee dhuftee achi mana fuutee anis ishee baana jira waaqayyo nu gargaaree duwwaa ishee guutee irruu ishee guutee isa ishee kisaatti hundumaayyuu guutuu godhee fuula keessa nu dhaabee waaqayyo isa akkasitti dhaabee kana al tokko harka keessa walitti buusaa Gooftaan isin haa eebbisu dhuga baatiin keessan itti fufuu nagaadhaan deebi'aa.